Ameerikaanonni TikTokii guruu isaaniitiin dura Chaayinaan dursitee TikTokii cuftee jirti. Haala argitan kanaan TikTokiin Ameerikaa keessatti hojjechuu dhaabeera. Trump boru White House yeroo seenan waan kana irratti hojjechuu akka barbaadan kanaan dura himanii jiru. Haaluma kanaan hooggantoonni TikTokii waan kana irratti Trump waliin hojjechaa jirra yeroo dhiyootti hin deebina jennee hin abdanna jedhanii jiru. Waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Ingidihi akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuu fi TikTokiin kuni anaaf namni ittiin baay'ee faayidaa kan irraa argate hin jiru. Akkasumas immoo faayidaas hin qabaa fi yaa ta'u malee immoo jalaa cufamee namni TikTokii qofaan jiraatu sin jira akkuma beektanii. Yaa isaan immoo sirriitti follow gurguddaa qabu akkuma beektan Ameerikaatti kaffaltii guddaa akka argatan dubbatu. Yaa ta'u malee haalli ittiin TikTokii kanaaf intin jedhan baay'ee addaa dhugaa dubbachuuf argee baay'ee kun ajaa'ibe. Ingidihi gaafa bananii barreeffama kana fidee fi ganama yookaan bananuu waan akkanaa fidee fi gin baga cufame maaliif wanti isaan dhugaa dubbachuuf TikTokii kanarratti godhatan waa baqa eenyuun kunu TikTokiin kunu mataa isaatiin seexana. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf mee warreen fayyadatan ilaala. Waan gaarii ana waan garuu waan gaarii waan irraa baradhitu kun qabu TikTokii irraa. So maal jechuu barbaadetanii TikTokii kanarratti waan isaan hin hojjenne waan isaan hin dalagne hin jiru. Na baqa namoota isaaniitu yuumee akkaataa ilaaltan waan eekumsaan isaan balleeche abidda isaanitti qabsiise gin otoo abiddi kun ittiin qabatiniin duraayyuu hin cufama jedhanii turanii achumaan inuma darbee ergasii yaa'u tureet kaleecha cufamee siniin jedhaa baga gammaddan koongiraa maaliif waan isaan keenyarree uummanni akkuma isaanii waaqan beekan akkuma isaanii kana TikTokii akka isaanii kana ta'an jedhanii akka baqa isaan silaa namaayyuu akka ta'an of dagatanii kanaaf TikTokii irratti waan isaan hojjetan waan isaan fidan waan nama suruura waan nama jibbisiisudha dhugaa dubbachuuf tokkoon isaanii waan baay'ee nama jibbisu isaan irraa korrojanii keenyarree maal godhu wal balleecha jechuudha. Uummanni keenya miskiin kanan beeku dura isaan irraa korrojanii keenyas maal godhu akka isaan ta'u. Nanu illee akkuma isaanii nutti harkisaatiin jiru beektanii namoonni keenya biyyi keenya Itoophiyaan yeroo jalqabaa yeroo TikTokiin kun hin jirre waan amma keenya namni keenya iyyuu akkas ta'aa jira. Isni galee dhugaa dubbachuuf isaan irraa korrojanii waan hin taane qullaa deemuu jalqabanii waan isaan godhan hunduma isaanii irraa korrojanii waan akkasii waan badaa nutti fidanii dalnasuun waaqaa isaan balleechee amma gara waaqa isaaniitti deemu jechuudha. Amma erga dhumaniin boodatti akkasii TikTokiin kun waan inni nutti fidin hin qabu. Innaa kana ingidihi maal jechuu barbaadetanii baga cufamee kiyyatti keenyumarraa yeroo cufamee appiin kun iyyuu batalee baay'ee hojii nama hiika malee waan nama fayyadu tokko hin qabu TikTokiin kun. Kan fayyadees hin fayyadaa gen hin barbaadnu haa cufamu TikTokiin. Nurraa waa cufamu nuyi ani gen hin fedhu arguma isaatiyyuu na jibbisiise iyyuu hin ta'u mana. Maaliif jennaan nama achirratti wal fixaa baqa politikaa haasa'u wal qoqqoodu politikuma isaan nama dadhabsiisa. Ingidihi gisee takka immoo bartee gaafa nima jechuun yeroo tokko bartee hin ilaalta. Yeroo sanitti yoo ilaaltu immoo waan gaarii dhufa laata itti ilaalta. Isaan booda immoo wanti sun waan gaarii hin taanedha kan sitti dhufu. Isaas kan ingidihi ofiifuu dhugaa dubbachuuf maal jechuun barbaadetanii nam tokko haa jiraatu maaloo TikTokiin ani hin barbaadus jammar TikTokii kan yoo cufamu yoo cufames dhimma ittiin qabanii
Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii warra Ameerikaatirraa cufamee baga cufamee das nama jedha das na jedhee anda'u mana appiin tokkollee hin jira. Appii sanillee maaltu akka TikTokiitillee ta'uu baate namni banatullee hin jiru. Ani ofii kiyyaan banadhu. Bakka waaqa baasaanii maalee baantu nurraa hafe dhugaa dubbachuuf. Waan hin taane waan gaarii tokko fide waan gaarii tokko nagaa isaanumatu uummata keenya miskiina balleechaa jira. Warri Ameerikaa jechuudha. Khalaas. Waaqaan hin beekne ana amantaan qabne zimbiloo akka horiitti jiraatan kana uummata kana Ameerikaa namni kun gadaliyaa galanii kanaafiyyuu maal jechuudha fanii እንግዲህ በጣም ከባድidha waansa tokkoon immoo follow miliyoona jechuun follow miliyoona 10 follow miliyoona 30 kan qabaniitu jira. Isaan irraa maal ta'e jim jedhee cufamee allaqa nagaatti baay'eeni. Isaan maal godhu imimmaan isaanii aqatanii akkanatti bo'uunsin jedha akkanatti. Maaliif kun ka birriidha birriin tu waan nama goone hin qabdu ilaala. Waan nama goone hin qabdu appiin kun amma nama ta'eeti kan bo'aniif keenya kinoon namni uummanni keenya odoo namnuyyuu akka isaanii kanatti irqaniin bo'ana matu nama maal taate kan bo'ochu yoo argitan ta'e dhugaa dubbachuuf. Annaa ta'e ni uummanni keenya yoo nu harkaa dhumuyyuu akka keessan kanatti hin bo'onye. Kana appii isaatii 24 irratti ejjanii nu jeeqxanii iyyi keenya nu jeeqee waan gaariin hojjetan waan isaan poostii godhu waan hin taane. Keenya amma namni isaan kun keechaa yoo bade waan gaggaariitu jira yoo tarii yoo afe jechuudha TikTokiin kun waan gaggaariitu jira barumsatu jira amma ilaalame namoota meeqa kara ortodoksiitti kan deebi'e namni amantaa hin qabne dhugaan dubbachuu waan baay'ee das nama jiru kana amma ijoolleen duriyyee maal godhu warra Ameerikaa san ilaalu isaan amantaa hin qaban silaa akkuma keenya jedhu yaa Ameerikaan hin beektu baay'inaan amantaa hin qabdu beektanii nama tokko akkuma argitan immoo waan tokko waan ajaa'ibaa isinitti hima. Abidda gubate san abidda kinu akkasitti nama muluu manni takka osoo nafi manni takka dhaabbattee kan hafte sanarra fakkeenya fudhadhaa warreen argitan dhugaa dubbachuuf. Mana takkitti dhaabbatee hafee isa keessa maaltu jira siilii. እንግዲህ ቲክቶኪን ያው akkuma beektanii namoota baay'ee maal jechuun dhufanii TikTokiin kun namoota baay'eedhaan bakka uummanni dhugaa dubbachuuf aan lafatti amma osoo wal arganii kan walitti hin dubbanne TikTokirraan waan badaa wal barsiisaa turan dhugaa dubbachuuf TikTokiin kun waa takka barumsa irraa argadhe ani waan akkanaa baradhe waan badaa waan ija namaatitti hin tolle waan gurra namaatitti hin tolle dhugaa dubbachuuf hedduu takana ana TikTokiin kun cufamutti baay'ee tokko dasna jedha maaliif jennaan TikTokiin kun waan sheexanaati dhugaa dubbachuuf maaliif uummanni achirratti wal fixaa uummanni achirratti dhugaa dubbachuuf baqa anuma beellafatoo osoo wal argee walitti hin dubbanne kana achirra wal tancacaa bulaa rabsma kanaafiyyuu baga cufame TikTokichi kun ana cufamuusaa baay'ee tokko dasna jedhe. Warreen TikTokiin cufamuun baay'ee dasin jedhee akka kiyya kanatti gammaddanii mirqaantanii anagin homaa siraan argadhu homaa sinaan godhu homaa si hin jedhu ani baay'ee sin hordofu gin warreen akka kiyyaa kanatti dasin jedhee warreen TikTokiin haa cufamu baga cufame jettan saanduqa jalatti na barreessaa koomentii kanaafiyyuu immoo gisee tokko fataan godhaa maaliif kana jettaa warreen jettanii nattaartan immoo sorry I am so sorry waa baay'eetu jira wanti fataastiin sin godhu gara waaqatti deebitu waaqa dhugumaayyuu namni gara amantaa ofiitti deebi'a sammuu godhata namni amma TikTok kana fayyadamu dhugaa dubbachuuf tokkichumti fayyaan qabu piraankii jedhu daa'ima guddaa nama jabaarree saafeeffachuun hin jiru dhugaa dubbachuuf waa baay'een arganii TikTok kanarratti waan na dubbirumatu na gubata waan nama aarsu waan baqa baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu kanumarra baga cufamee baga ana ndoo dhugaa dubbachuuf baay'ee dasna jedhe maaliif uummanni kun dhugaa dubbachuuf mataadha yoo appilikeeshiniin kun namni suusii appilikeeshiniin kun suusii qaba namoonni waan akkanatti isarratti wal arrabsaniif dhugaa dubbachuuf maal barattaree jira
YouTube irraa amma barumsa na ilaalatti ana akka YouTube hin jiru abadan dhugaa dubbachuuf baay'ee maaliif TikTokiin kun waan sheexanaati waan sheexana warree isa fayyadamtaniyyuu dhiisaa ofirraa balleecha Ameerikaa bicha osoo hin taane keecha amma irraan Ameerikaa irraan Chaayinaa irraan Indii irratti cufama isaan jamar dhugaa dubbachuu isaan ijaan arguun na jibbise waan baqa waan ija namaa kanatti hin tolleedha kan isaan poostii godhan jechuudha kanaaf baga cufame ani daslinyaan TikTokiin kun baqa biyya abbalaa jira dhugaa